isin jecha qophiilee keenya reediyoo ifa biiftuu kana marraa isin dhageessisuudhaaf gara waltajjiitti dhiyaanne bakka gammaddan isin hin jedhu. Ayyee egaa dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya egaa qophiin har'a ilaalaa dhandhamachaa waliin jirru kun eebba waraana bilisummaa Oromoo zoonii Giddugalaatti kaaba lixa shaggarii fi kaaba lixa shaggaritti argamudha. Eebbi kun akkamittiin ta'e maalirraa ta'e akkamii sadarkaa kana ga'e kan jedhu har'a keessummoota jajjaboo iddoo kanatti dhiyeeffanneerra. Keessummaan keenya har'a Jaalabdii Dhugaatii fi Galmabaas Qeerrooti. Iddoo kanatti nu argamu akkasiif turtii gaarii isin hin jedhu. Ayyee Jaalabdii dhugaa gara waltajjii keenyatti yookaan gara istiidiyoo keenyatti nu dhufaa jiru. Kanaaf amilee gaariidhaan yaasii bakka isin hin jenna. Egaa dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya keessummaa keenya Jaalabdiin har'a waa'ee maalii mari'anna jennaan waa'ee maalii dubbanna jennaan waa'ee waraana bilisummaa Oromootii fi impaayirri Itoophiyaa yeroo ammaa kana sadarkaa maalirra ga'eera waan jennu waliin dubbanna. Jaalabdii bakka nagaan dhuftu. Ayyee Jaal Abdi mee gara ijoo dubbii keenya totoo seenin dura gara dubbii ijoo keenya totoo seenin dura har'a maaliif dhufne maaliif bakka kanatti uummanni kun walitti qabame akkasuma mee dura dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya waraati akkasii dubbii taanu maaliif bakka kanatti walitti qabamne kan jedhu jecha xiqqoo nu ibsa. Ayyee har'a waan walitti qabamnee fi gammachuu waraana bilisummaa Oromoo gammachuu uummata Oromoo waan ta'eef guyyaan irraa kun immoo guyyaa eebba waraana bilisummaa Oromoo marsaa opereeshinaa waan ta'eef eebba kanarratti waraana bilisummaa Oromoo waliin gammadanii ooludhaaf hawaasni keessatti argame waraanni bilisummaa Oromoo immoo dadhabbii isaa keessa darbe kana guyyaan inni xumura isaa erga uummata isaatiitti seenu waan har'a ta'eef argamanii jechuudha. Ayyee Jaalabdii fayyaa nu ta'a jecha eebbaaf asitti argamnee jetta. Har'a kaleessa sagantaa EBC biyyattii OBN egaa miidiyaalee biyyattii garaagaraa dhaggeeffachaatiin ture. Akka miidiyaaleen garaagaraa naan jedhanitti waraanni bilisummaa Oromoo badeera biyya keessaa balleessineerra. Omtuun jiranu amma booda caasaa nageenyaa keenya milishaa gandarraa buqqee gandatti deebisuu qofa. Hojiin keenya kan itti aanu jedhee mootummaan dubbataa jira miidiyaa qabuudha. Har'a yoo ilaalu immoo qophiin kun waan addaanatti ta'e. Akkamitti ilaaltu waan kana? Dhugaadhaa wanti kun? Egaa kun waan baramaadha. Mootummaa Itoophiyaa dhufaa darbaa irraa waan dhugaa dhageenye hin beeknu waan sobaa malee. Miidiyaan isaaniitis miidiyaa sobaati. Wanni isaan hojjetanis waan sobaati yeroo mara. Kanaaf uummanni keenya yeroo ammaa kanatti dammaqeera tolchee beekaa. Waraanni bilisummaa Oromoo kabaduu miti PP badaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo badee jechuun uummanni Oromoo badee jedhee badaan akkasitti argata waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo waliin jira guyyaan hin baduu hin dhufu. Ni raasisa ni dagaaga malee. Ayyee Jaalabdii guddaa galatoomaa jecha gaaffiin keenya inni itti aanu yeroo ammaa kana akka sadarkaa biyyattiitti waraanni naannolee garaagaraa keessatti ijaaramaa jira. Fakkeenyaaf naannoo Amaaraa keessatti faannoon bakka lamatti wal qoodee waltumaa jira. Akkasuma naannoo Sumaalee keessatti riphee lolaa horatanii jiru. Naannoo Affaar keessa akkasuma akka kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti loltoota garaagaraa qopheeffachaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo roorroo saba isaatiitti dhufaa deemtu tana bifa kamiin ofirraa ni faccisa jettanii amantu biyyattiirraa impaayera tana ni kaasu jettanii abdattu. Nan argata. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromootiif callaa otoo hin ta'in saboota cunqurfamaa biyyattii Itoophiyaatii miti gaanfa Afrikaa keessa jiraniif wabii taa'ee ni eegaa jiru. Kanaafillee sana ni mirkaneessa yeroo gabaabduu keessatti akka mirkaneessus abdii guddaa irraa qaba. Kanaaf immoo waan gara faannootii fi Sumaalee kaaste gubbaa irratti mootummaan Itoophiyaa mootummaan hin jiru biyyattii keessa mootummaan hin jiru waan ta'eef biyyattiin kan jirtu qawweedhaan waan taateef namuu qawweedhaan biyya ofii tifkachuuf naannoo ofii tifkachuudhaaf qophiidha waan ta'eef isaanis qophaa'aa jiran jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromootis qophiin isaa Oromiyaatis kuufi mirga dhala namaa kabajee kabachiisuu fi gaanfa Afrikaa gubbaarratti nagaa bu'uudha waan ta'eef warri kunillee lafatti argachuun qophaa'an bifa kanatti malee waan biraatti jechuudha. Dabqa namaa yookaan daangaa namaa cabsanii Ayyee Jaalabdii mee gaaffii itti aanu dur waraanni mootummaa naannolee kana iddoowwan garaagaraa tureera. Amma waraanni bilisummaa Oromoo iddoowwan
waraanni mootummaa bakka kana jiru sanii fi erga waraanni bilisummaa Oromoo iddoo kana qabatee garaagarummaan jiru bilisummaan uummanni Oromoo qabu maal fa'a jettanii yaadu akkamittiin ibsitu? Inni guddaan bilisummaan uummanni Oromoo qabu kan ta'e yookaan jedhu uummanni Oromoo naannoo kanaatti naannoo waraanni yeroo duraatii fi uummanni Oromoo eenyummaan isaa irraa qabee of ta'urrallee kan jiru jiru. Kanaafuu guddaan injifannoo Oromoo galmeesse keessa uummanni Oromoo maal akka ta'e gadi bu'ee seenaa dubbee baratee diina birasaa bareera. Kun injifannoo tokko jechuudha. Kanarraa kan hafe bilisummaan dandamni bilisummaa maal akka qabdu arginu. Dhaloonni nama dhalate kanaa fi abbootiin keenyaa iyyuu kan isaan keessatti waan afaan hin dhaga'anii fi waan qaamaan argan garaagarummaa qaba. Kunis injifannoo isa lammaffaadha jechuudha. Gabaabatti yoo akkasiin itti tana fakkaata. Ayyee jaalabdi yeroo ammaa kana mee gara gaaffii keenya isa duraatti wal qabsiisnee itti deebuutti yeroo ammaa kana waraanni mootummaa shanee diiga otoo jedhee lallabuu kunoo as waraana mootummaa fi saba kootiittiin dhukaatu jedhee nama dhawaata kana mooraa mootummaa keessa diigee dhufeedha. Akkasuma miseensi poolisii miseensi raayyaa ittisa biyyaa miseensi rippaabilik gaardii iddoo kanatti baay'eetu argamu. Inni kun amma moona diinaa diiganii dhufaa jiru. Isa kana akkamittiin ilaaltu mee warra akkanaatii fi warra ammoo miseensa isaanii jaalluwwan isaanii iddoo sanatti hafaniif maal dhaamtu mee? Egaa dhugaadha yeroo duraatii uummanni Oromoo deemsa warraaqsa gaggeeffamaa ture keessatti hatameera. Dhuguma ilma Oromootiin dhufu jedhanii yeroo sanitti Oromoon gammadee dimokiraasii haqaatiin dhufu Itoophiyaa kana keessatti kan jedhanii ta'u fudhatanii sirna mootummaa kanaatiif fudhatu jedhanii turan. Egaa gabaabatti waan jedhuuf yaada tokko seeni keessatti dafee keessaan bahu. Egaa deemsa keessa yeroo fudhatan keessatti ilmaan Oromoo arganii akka sirnichi sirna gosa tokko yookaan warra narxanyaa jalaa dhaabbate egaa arganii warroonni dafanii dammaquu danda'anii fi waan isa hubatan nun baasu saba keenya hin baasu gochaan taasisuu jirus saba keenya boru seenaa irratti seeranii nu gaafachuu waan nu barbaachisu sarkaatu nu barbaachisu fudhatanii qawwee lamaffaa baatanii dhufan jechuudha dhugaadha kun. Egaa kanarraa kan hafe waraanni bilisummaa Oromootti uummanni Oromoo bara kana gammadee simatee waraana bilisummaa Oromoo waliin bashannanaa taphachaatiin lolaa diina isaanii amma deebanii faccifachaa jiran jechuudha. Inni kabiraa maal laantaaf kanaan jirtu waraana keessa akka jiru yoomiyyuu yoo taate yoo saba keessa taate nama biraatti taata. Dammaqii hin rafiiniin jedhama biraan jedhu of ta'eedha. Ayyee jaalabdi gaaffii keenya xumurannee jirra. Yaada yoo qabaatan uummata Oromootiifis haa ta'u waraana bilisummaa Oromootiifis akkasuma uummattoota impaayera biyyattii jala jiran kutaalee garaagaraa keessa jiranii waan dhaamtan yoo qabaatan asuma irratti isin haffee. Wanni inni dhaamuuf jaarsa jaartii qarree qeerroo osoo hin jedhin hundi keessanuyyuu nama bilisummaa qabu biyya qabaa namni bilisummaa hin qabne nama biraatiif gaabra waan ta'eef bilisummaa immoo namni biraa fuudhee isiniin kennu tokkoon keessan waan dandeessaniif kaafarmadhaa jedhan. Waraana bilisummaa Oromootiin kun immoo waan ilkuutti deemtee ogummaa isaa fudhatte kana irratti wareegame mana isharafiiniin jedha. Ayyee jaalabdi waan istiidiyoo ifa biiftuu ganamaatti argamtanii yaada bichaataa uummata Oromoo ijaaru kana nu laattaniif guddaa galatoomaa. Ayyee ayyaana isaa. Egaa dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya.